Dubbiarra waliin ilaallu macaafa seenaa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32. Seenaa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irraati. Sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatan Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aantii isaanii warra ajaja isaanii jala jiran hundumaa wajjin hangafoota 200 turan jedhama. Dubbichi mata duree irratti dubbadhu yericha gargar baasanii beekuu kan jedhu maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Yericha gargar baasanii beekuu. Egaa iddoo kanatti yeroo dubbatu sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatanii Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aantii isaanii wajjin kan gara gooftichaa dhufan namoota 200 akka turan dubbata. Yeroo kan hubatan waan hundumti yeroo keessatti hammatamee akka jiru waan hundumti yeroo keessa akka jiru dubbata. Yerootii ala namni waa tokko gochuu hin danda'u waan ta'eef kan inni fakkeenya godhe dubbatu immoo ijoollee gosa Yisaakor. Gosi Yisaakor kun ijoollee Yaaqoob keessaa isa inni godhate Liyaa irraatii nama 5ffaa isa inni godhatedha. Gosi Yisaakor kun akkamittiin yeroo kana adda baasanii beekan Israa'elis maal gochuun akka jiruuf akkamitti hubatan. Maaliif iddoon kun maal dubbata iddoon kun yeroo jenne gara boodaatti ilaallu mootii Saa'olti ture duraan Israa'el kan geggeessaa ture kan bulchaa ture. Mootichi du'e. Yeroo mootichi du'e jedhu mootiin Daawit Israa'el irratti dibamee mootii ta'e iddoo Saa'ol fudhate jechaadha. Yeroo inni iddoo sana fudhatutti sabni hundumtu gara isaa deemaa turan gara Daawit. Isaan kun garuu deemsi isaanii adda ture. Attamitti deemaa turanii tokko yericha beeku lammaffaa waan godhan beeku maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mootichaaf ulfina kennu mooticha moosisuu adeemu. Ilaalaa as keessatti warri kaanis moosisuu maaf adeemu. Garuu waan godhan hin beekanii yerichas hin beekanii. Kan beekan garuu namoota 200 qofa Israa'el keessa. Har'as obboloota koo yeroo beekuun ilmaan namaatti hir'ata. Yeroo gargar baasanii beekuu gooftaan nuuf haa kennu. Hubannaa kana Waaqayyo nuuf haa kennu. Waan hundumti yeroo keessatti hir'enne biyya lafaa keessatti keessumaa biyya keessa jiraannu kana keessatti yeroo nama bu'aa qabeessa akka ta'e hin hubanna hin beekne. Yeroo waan tokko miisi gootanii jennaan waan sun haaraatti irra deebitanii gooturraa achi wanti keessa deebi'amu yeroon warqee ta'e yeroon gati qabeessa yeroon vaalii guddaa qaba yeroon inni kam biyya lafaatti inni ilmi namaa hojjetu inni ilma namaa jiraatu gatii guddaa qaba. Warri kun garuu yeroo isa kan biyya lafaa qofa miti isa kan waaqarraa baran maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akkamittiin yeroo beekuu danda'ama? Maatewos boqonnaa 16 miyyoo ilaallanne Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Ganama immoo booruun diimatee duumessi irra buufateera. Kanaaf har'an roobaan jettu. Egaa bifa Waaqaa ilaaltanii waan ta'u himuu beektu. Milikkita yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessani. Gooftaa Yesuus yeroo nama Saduqootaaf Fariisotatti dubbatu. Isa qilleensa kanaa ilaaltanii waan baay'ee himtu waan baay'ee dubbattu. Ammayyuu garuu Waaqarraa milikkiinni jira mallattoon jira jedhu.
dhumi baraa akka inni ga'aa jiru jedhe isin garuu kana yoo hubattanii gara koo dhuftanii Saduuqonni Fariisonni anaan qoruudhaaf dhaabattu. Utuu yericha beektanii, utuu yericha hubattanii, ani eenyu akkan ta'e utuu hubattanii warra dhaabatu hin turre, warra kuftanii ulfina laattan turtanii, warra galata galchitan turtanii, warra maqaa Waaqayyoo eebbiftan turtanii, har'a garuu isin duraa dhokatee ija keessan duraa dhokatee akkasiin hin agarre, akkasiin hin hubanne ta'e warra kan qilleensaa duwwaadhaan Waaqayyoon hin godhin. Maaloo utuu kan Waaqarraa hubattaniitu ta'e nama qoruudhaaf adeemtuu silaa yeroo kana isa ulfinaaf isinii dhufe kana isa nagaa keessan baay'isuudhaaf dhufe kana dhaabattanii ilaalcha turtanii ulfina keessan gattanii jalatti gadi kuuftanii ulfina laattuuf turtanii maqaa Waaqayyoo Abbaa eebbiftu turtanii kun garuu isin duraa dhokate. Isin duraa dhokate. Saba koo maali? Maaf isin duraa dhokate? Dhumni barichaa maaf isin duraa dhokate? Ammayyuu ganama jedhu. Inni kan Waaqarraa meeqadha yeroo hamma? Meeqadha yeroo inni kana fuudhaa? Tokko keenyaaf yeroo kaa'amee jira. Meeqa agarsiisa yeroo? Inni itti Waaqayyoof hojjechuudhaaf Waaqayyo carraa nuu laata. Nutti dhiyaa jira moo reefuu nuuf bari'aa jira? Nutti guyyeera moo attami laata? Saban gosa 12 ijoollee Yaaqoob godhate keessaati kan yeroo sana adda baasee beeke nama 200 qofaa. Maal ta'e sabni sun hundumti? Attam ta'e gargar baasuu wallaale. Meerree ijoolleen Leewwii warri mana Waaqayyoo keessaa ulfina Waaqayyootiif addaan ba'an jedhaman. Isaanis gara mootichaa deemaa jiru. Garuu deemsi isaanii attamii? Yerichas hin beekanii waan godhanis hin beekanii callisanii adeemu. Warruma deeman duukaa adeemu. Har'a mana Waaqayyoo keessatti sabni Waaqayyoo attamitti deddeebiin keenya? Attamitti jireenyi keenya? Mee dhaabbannee of haa ilaallu. Attamitti sabni Waaqayyoof addaan ba'e, attamitti sabni Waaqayyoof filatame, attamitti sabni Waaqayyoo jaallate, akkasumaan attamitti adeema, attamitti yeroo wallaala. Waaqayyo yeroo nuuf dhaabeera obboloota koo. Yeroo Waaqayyo nuuf laateera. Yeroo keenyatti hojjennee dabarramu yeroo nutti hojjennee darba. Hundumti mooticha boosiif dhadhanee deemaniiru gaa gosi 12 keessaa nafne. Isaan kun garuu warra Leewwiis ilaalanii gosa warra kaanis ilaalanii akkasumaan adeemuu isaanii ilaalanii warri isaa warra akkas jedhani. Egaa nuyi jedhani maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nuyi deemsi keenya deemsa addaati. Yeroon kun nuuf yeroo addaati. Nuyi mootichaaf ulfina laachuuf, nuyi mootichaaf bitamuudhaaf, nuyi mooticha ol qabuudhaaf adeemna. Akka warra kaanitti adeemnu, akka warra kaanitti ilaallu, akka warra kaanitti dubbannu. Keenya deemsi keenya adda jedhan. Warra deemsi isaanii adda ta'u Waaqayyoon waa godhu. Warra dubbannaan isaanii adda ta'u Waaqayyoon waa godhu. Yeroo keenya beeknee waan goonu hubannee warra deddeebi'u Waaqayyoon waa godhu. Mana isaa keessa warra deddeebi'u. Yeroo hundumaa ganaadha yeroon. Reefu ammayyuu guyyaadha. Reefu ammayyuu aduun reefuu ifaa jira. Utuma nuti waa tokko hojjetiin darbu Waaqayyoon waa oolcha. Isaan kun gara deeman mooticha bira yeroo deemanitti ulfina galata ilillee hundumaa fudhatanii gara isaatti adeemu. Isaaf hojjechuudhaaf adeemu. Pilaaniidhaan adeemu. Akeekaan adeemu. Inni kaan garuu hiriyaa madaalee deema.
nama isa dura deemu ilaalee adeema, nama dubbatu ilaalee dubbata. Isaan kun garuu warra keekaati, saba keekaati. Gooftaan saba keekaa nu haa godhu. Saba isaaf dhuguma addaan bahee nu haa godhu. Maal akkamitti mee ilaalaa obboloota? Saba sakaan haa wallaalu, gosi Lewwii akkamitti yeroof haala wallaala, waan godhu akkamitti wallaala. Har'aatti ta'a mana Waaqayyoo keessa ta'u. Mana Waaqayyoo keessa ammas jira waan kun, waan kana fakkaatu har'as jiraadha. Akkamitti yeroo Waaqayyoo namni beekuu danda'a, akkamitti hubachuu danda'a yoo jenne Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Ani Daani'el waa'ee lakkoofsa waggoota isa caafata qulqullaa'u keessatti caafame nan hubadhe. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Nan hubadhe. Akkamittiin qoradhee, akkamittiin kadhadhee, yoo qoratte, yoo dubbifatte, yoo kadhatte Waaqayyo yerichi yeroo akkamii akka ta'e siif ibsa, sitti mul'isa. Nan hubadhee jedhanii, nan bare, nan beeke. Har'aan dubbifannaa dubbii Waaqayyoo. Har'aan kadhannaa jibba keenya Waaqayyoo duratti gadi kufnee Waaqayyoo hin kadhannaa. Ijoollee keenyaaf hin kadhannaa, biyya keenyaaf hin kadhannaa. Akka itti nurraa eegamutti nu hojjennaa hin deddeebinaa. Tokko tokko keenyarraa Waaqayyo kana barbaada. Yericha beekuu nurraa barbaada. Maal gochuun akka nuuf ta'u hubachuu keenya Waaqayyo nurraa barbaada. Yoo kana beekne hin callifnu, yoo kana beekne hin teenyu, yoo kana beekne yeroo keenya akkasumatti hin dabarsinu obboloota ko. Salphaa miti. Mootummaa Waaqayyootti galuun salphaa miti jedhee dubbateera Gooftaa Yesuus. Isa kan foonitti akkas dadhabnee isa kan hafuuraatti immoo akka nuyi jireenya keenya hin dhabne Waaqayyo tokko tokko keenyaan barbaadu. Kanaaf sa'aatiin koo meeqaadha? Sa'aatiin inni kan hafuuraa koo meeqaadha? Meeqadhaan argisiisa? Ani immoo eessan jira? Akkasumaanan deemaa jira laata? Akkasumaanan gara mana Waaqayyoo deemaa jira? Akkasumaanan nama laalee deddeebi'aa jira? Ani immoo maal gochuutu naaf mala? Maal gochuu qaban immoo? Ati soo nama Waaqayyoon jaallatamte mooticha duratti akkuma qullaa dhiyaattaa? Akkasumaan itti deemta. Jireenyi biyya lafaa obboloota koo akka nama karaa deemuuti. Mana kee galgalaatti harka duwwaa calliftee utuu aduun dhiyaa deemu, utuu aduun lixaa deemtu qoosaa suuta deemna. Utuu dukkanichi nuun qaqqabin, utuu dukkanichi nutti hin dhiyaatin, ifatu qabnu ificha keessaa deddeebinu. Kanaaf Waaqayyo galgala kana yericha addaan baafnee akka beeknu nutti dubbachuu barbaada. Yaa saba Waaqayyoo yericha addaan baafnee beeknu. Maal akka goonus hubachuu haa beeknu. Gosa isaa qofa miti har'aan arras nurraa barbaada Gooftichi. Arras isaaf ulfina akka laannu. Arras isaaf galata akka laannu, arras isaaf akka jiraannu, arras isaaf akka abboomamnu nurraa barbaada. Yerootti yaada keenya duukaa, fedha keenya duukaa deemnu miti. Yerootti jaalala keenyaan baanee gallu miti obboloota ko. Iddoo tokko isin dubbisa. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 16. Yesuus garuu namni tokko cidha guddaa isaa godhatee namoota baay'ees waame.
yeroon nyaataa yommuu ga'ee amma kottaa hundinuu qophaa'eera jedhee warra waamaman haa yaadachiisuuf hojjetaa isaatti erge. Warri waamaman garuu hundumti isaanii akka itti dhufnu hin qabnu jedhanii hojjetichatti dhimma garaagaraa himachuutti jalqaban. Inni duraa ati hin beektu anoo lafa bitadheera, lafa koo sana irratti dhaqee akkaataatti waa facaafadhu irratti dhaqee bilaanii baafadha, kanaafuu dhufuu hin danda'u. Inni tokko immoo maal jedhee ani immoo qotiyyoo cimdii 5 bitadheera, akkatti qotiyyoonni koo qotan dhaqeen ilaala, meeqanaa qashutaa waggaatti yaadi koo isaa wajjin jira malee magaras miti, kanaafuu hin danda'u dhaqee ilaala. Inni sadaffaan immoo akkas jedhe ani ofii koo iyyuu manaa cidha qaba, haadha manaa dhiyoon fuudhe, kanaafuu ani dhufuu hin danda'utti naayine. Sadanuu dhimma garaagaraa itti himan. Cidhi garuu hojii qophaa'ee isaan eegu. Egaa abbaan cidhaa erga isaan didane gara karaatti achi bahite warra naafatan, warra ija hin qabne, warra tuffataman, warra dagataman, warra hiyyooman, warra gaddeebi'an dhaqii waamiite mana cidha kootti ol naa gashee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa ulfinaatti waamamanii isa ulfinatti ani duukaa fiigani. Har'a isa ulfinaatti waamamne obboloota ko isatti waamamne sana haa beeknu. Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Ani qotiyyoo cimdii 5 qaba, kanaafuu jedhetu namichi garasitti deeme. Nama Waaqayyo ija isaa baneef immoo isaa yaadattu ta'e qotiyyoo cimdii 12 utuu qotuu gaafa hafuurri Waaqayyo irra bu'e. Anaaf kan kana caalu isa Waaqayyo biraatiin cimdii 12 achitti gate Waaqayyo duukaa ba'e. Har'a waan xiqqoo duukaa obboloota koo maaliif dadhabna? Maaf yaada garaagaraa fuula Waaqayyo duratti dhiyeessina? Hin danda'ama obboloota koo. Waaqayyo isa caalutti nu waama malee isa gaddeebiitti nu waama. Maaliif isatti waamamne dhabna? Ilaalaa warri yaadameessu achii karaa irraatti iddoo gatamanii yaa'anii dhaqanii mana cidhaatti galan, isaan kun garuu hin dhaban. Sababaa maal godhaniif? Sababaa yaada isaanii wajjin bu'aniif, sababaa fedha isaanii duukaa bu'aniif iddoo cidha sanaa har'as Waaqayyo iddoo cidhaa nuuf qopheesse qaba. Iddoo ulfinaa nuuf qopheesse qaba. Tokko keenyatti nu waameera. Deebiin keenya galgala kana garuu maalidha? Ammas fuuluma Waaqayyo duratti anoo kanadhaa kana fudhateera dubbii Waaqayyo. Kanaaf isatti waamamne haa beeknu. Efesoon 5:15 irratti maal jedha? Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo siif kennametti obboleessa koo, yeroo siif kennametti obboleettii kottu hojjedhu. Waaqayyo yeroo nuuf kenne qaba. Yeroon kun yeroo keenyadha. Yeroon kun yeroo nu itti kaane Waaqayyoof dhugaa baanu, yeroo nu itti kaane hojii Waaqayyoo hojjennudha. Yeroo nu itti sababaa garaagaraa dhiyeessinu. Kun yeroo keetii jedhee Waaqayyo nuuf kenneera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun yeroo keetii obboleessa obboleettii waldaa kiristaanaa kun yeroo keetii yerootti sagaleen kee dubbatee dhageessisuu danda'u, yerootti miilli kee akka qopheetti fiiguu danda'u, yerootti iji kee akka baatirii arguu danda'udha. Guyyaan immoo dhufa. Guyyaatti iji kee ilaalee arguu dadhabu. Guyyaatti miilli kee lafaa ka'uu dadhabu. Guyyaatti arrabni kee dubbachuu dadhabu hin dhufa. Utuu guyyaan sun hin gahin har'a Waaqayyoof hojjedhu, har'a Waaqayyoof jiraadhu.
yaa saba Waaqayyoo, yaa waldaa kiristaanaa har'a ulfina Waaqayyoo mul'isuun nutti jira. Yericha gargar baafnee haa beeknu. Boorkan keenya miti har'a Waaqayyo yeroo keetti hojjedhu inni Waaqayyo jedhu har'a. Anaaf yeroon har'a. Inni kan booda akka Waaqayyooti. Yoo jaalala isaa ta'e, fedha isaa ta'e, yoo itti naaf dabale ammas isaafan jiraadha. Erga Waaqayyo warra du'a keessaa deebisee jireenya nuuf kenne. Jireenya eenyu jiraanna kanaa booda? Kan eenyuuf jiraanna? Kan keenya kaleessa finne isa umurii nuuf dabaleef maal yoo jiraanne? Isa nagaa nuuf dabaleef maal yoo jiraanne? Maal yoo isaaf taanee dabarre obboloota koo? Maal waldaa kiristaanaa yoo isaaf dhugaa baanee dabarre maal ta'a? Yeroo hundumaa wal dhiifnee yeroo hundumaa hin ta'a jennee duwwaatu hin taane obboloota koo. Waaqayyoof caalchifnee hin jiraanne jennee moo yoo dabarre? Aniif manni koo Waaqayyoon waaqessina akkuma inni jedhe maal ta'anus immoo kanaan booda Waaqayyoof jiraadheen dhugaadhaaf dhaabadheen darbaa yoo jenne jilbi koo kanaan booda isaaf jilbeenfatee bara koo mana isaa keessatti fixa yoo jenne nama ilaalee deddeebi'u kanaan booda Waaqayyoon ilaalee deddeebi'a kanaan booda gooftaa koo ilaalee deddeebi'a kanaan booda isa mo'icha nuuf laate ilaalee deddeebi'a isa du'arratti jireenya nuuf laate isa hidhaa koo hiike isa dukkana koo ibse isa gadda koo gammachuutti geddee isa ilaalee deddeebi'a. Amma yoomittan nama ilaalee deddeebi'a? Amma yoomittan haala ilaalee deddeebi'a? Yesus Kristos gooftaa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo yeroon isiniif kennameera. Yeroon isiniif kennameera. Yeroon nagaa isinitti qabdan isiniif kennameera. Yeroon isin dubbii ulfina qabeessatti dubbattanii dhageessiftan isiniif kennameera. Carraa kanan dabarsina yaa saba Waaqayyoo. Akkuma warra cidhatti waamamee dabarsifan hin dabarsina. Hin dabarsinu. Carraan kun nuun darbu. Carraan kun akka dhuunfaattis akka sabaattis akka waldaattis nuun darbu. Carraan ulfina qabeessi kun nuun darbu. Dhiboofii of biran dabarsinu. Warra eebba sana fudhatan malee warra eebba sana gadhiisan hin taanu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ogummaa isaa Waaqayyo nuuf haa kennu. Hubannaa beekumsa dubbii isaa Waaqayyo nuuf haa kennu. Faarsaa Daawit boqonnaa 90:12 irratti akkas jedhe garbichi Waaqayyo Daawit. Nuyi ogummaa garaatti akka galfannutti ati guyyoota jireenya keenyaa lakkaa'uu nu barsiisi. Nuyi ogummaa garaatti akka galfannutti guyyoota jireenya keenyaa lakkaa'uu nu barsiisi adaraa yaa Waaqayyo. Guyyaa keenya lakkaa'uu bara darbe lakkaa'uu miti obboloota. Isa akkasumaan darbe lakkaa'uu miti bara koo isaa hafe lakkaa'ee Waaqayyoof jiraachuu akkam barutti Waaqayyo na barsiise. Ogummaa keenyaaf dabali, hubannaa keenyaaf dabali. Inni Waaqayyoon tajaajilee darbe jedhame sun garbichi Waaqayyo Daawit. Na barsiisi Waaqayyo. Guyyoota koo lakkaa'uu na barsiisi kanaan booda. Guyyooti kanaan booda dhufan guyyoota ulfina qaban. Guyyoota akka kaleessaatti akkasitti darban miti. Guyyoota iddoo hin taanetti darban miti. Guyyoota waa'ee hin baafne miti. Guyyaa siif waa'ee baasu. Guyyaa siif galata galchu. Guyyaa siif ulfina kennu. Guyyaa siif si jajatu. Gooftaa siif jiraatu kan darbu. Guyyoota koo lakkaa'uu na barsiisa.